waan kun lubbuu deemu jira namni lubbuu wal gaaga'u jira dinagdee yeroo sana dirra miira saniin fuudhame ijoolluma sanitti kakannamtee jira dinagdee sanillee warri numaaf akka birootti beeytanii fi haala isaa amala isaa itti dhiyeenyaanis hundumaa hubannoo qabdan numaaf sanuma kabirootiin hin jijjiiramne jechuudha. Rakkoo jirtuutu rakkoo keessa si buusee ofii keetiifuu akka qaama rakkootti si dhiyeessuu danda'a waan ta'eef kanaaf warra ramadaana kanallee nagaan gammachuun jaalalaan walumaanuu مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكازيلو قليلا فيمتي خزيلو الحمد لله رحماني ننقهبات رمضاني مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكازيلو قليلا فيمتي خزيلو الحمد لله رحماني ننقهبات رمضاني مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بسم الله مكازيلو قليلا فيمتي خزيلو الحمد لله رحماني ننقهبات رمضاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجتو دعوتو فردوفتو نوماف ميديا راس ولتي ديبني جرا مالين نوماف ميديا نودوفي جتون كيسوانا هافا هينكا بني أرمو وانتين سني دوفي فتوكو حالو تطوري الرتي خميلي توري تاني ليني خيسة في جخيستي حالة خيسة جرو خيست نمني قاوان قدو جرو خيستي إن يو هاتو وان قدو خيستي sirrumaan godhu jira jeefa godhu baay'eedha jechuudha. Maali akkasii fudhata waan ta'eef eega turee fi haala turee irratti waan takka dubbachuuf fedheetiin deebi'ee jechuudha. Inshaallah maaliif garaan hunduma keenya waliin fitachuuf fuula keenya dura baatii ramadaana geessee jirti jiini araaramaati osoo kana keessa walii qabannee hin deemne jechuu barbaadeeti. Maal jechuu barbaadeeti namoonni hedduun as keessaan na jaalattan na beeytan hedduun keessan as keessa jirtan waan na barreessaa turtan hunduma keessanuu sirritti kan laalilleen jira. Inshaallah maaliif akka isiniif fakkaateef haala jiru hundarra dhaabbatanii na barreessitan waan ta'eef galatoomaa isiniin jechuu barbaada dursa isiniin jaaladha jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti waan jira keessatti hubannoodhaan yoo hubannee jechuu barreessine hubannee yaadatti kennine haalaan hedduu guddaa gaarii namaaf taha. Maaltu ture haala san keessatti amma qaamoleen keessattuu numaaf ati nama kanaa hin turre nama kanaa sinseene daanati nama kanaati nama rakkoo qabu nama haala kana waan kana akkamiin gootaa wanni kun sirrii miti dhaabbadhu ati akkamitti waan kana gootaa warri naan jettanii si akka isinitti fakkaate akka hubattanitti naan jechaa jirtanii jechuudha. San akkasitti fudhanaa galatooma. Isiniin jawsoo numaaf hin jaalanne haala sanuu hin jiraatu jechuudha. Yaadni sanillee hin jiraatu jechuu barbaadeet. Garuu maaltu jiraas keessa numaafi akka numaafitti hir'ina hin qabu jechuu hin danda'u jechuudha. Qabaachuu mala akkasumas dogoggoraata qabaachuu hin qabu jechuu osoo hin taane qabaachuu mala jechuudha. Namni waan ta'e keessatti jechuudha haala hunda keessatti sirriin godha jee deemu injiru jechuun wallaala yoo ta'e malee jechuudha. Maaliif dogoggorri uumamuu danda'a. Namoota socho'an keessa gaa dogoggorri waan sochiirra jirtuuf uumamuu danda'a jechuu barbaade. Garuu maal jechuu barbaadeeti haalli san keessatti waan isin fakkaate mufachuu dandeessanii mufachuun keessan sirrii miti isiniin jechuu hijaa miti sirrii ta'ee achi keessa ammoo maaltu jira jechoota waliin ja'an yookaan wantoota namarraa eegamu wal gorsuunis jiraachuu danda'uu qaba. Yoo haalli fedhe uumame jechuudha karaa birootti of michiiru haalan taane keessa waliin deemuun garuu nuufuu mataa keenyaafuu gaarii miti jechuu barbaadeeti. An akka numaafitti maal jechuu barbaadeeti waan kana fedhinnaa yookaan waan biroo faayidaa biroo irraa qabaadhee kaniin kanatti seenee eettasallee hin qabu jechuu yoo khasaaraa natti fiduu ta'een ala jechuudha dubbiin keessa seenne sanii jechuu barbaadeeti.
faayidaan irraa argadhee dirqamee faayidaadhaaf jecha waan san seenee haala san godhe takkallee hin qabu jechuudha. Haala wal dhibdee tahee rakkoo mataa keessan sammuu keessan bakka jirtanitti isin weerartee asitti fi xiyyaa kuna weerarte irraa kan ka'e haala sanitti rakkoo san keessa naqee jechuudha. Dhufte gaa nama jirutti waa dhufanii waan dhufte maanatti dhufti akkamiin na dhufte maaliif na dhufti jettee keessa taa'uun hin jiru waan ta'eef haala jiru hunda qorannee roota waan kanaan dhufe hundarraa waa fudhannee irraa baruulleef tattaafannee jirra. Qaamoleen kun hundi namni gama lamaa gaa wal dhabe waliin faarsu wanti kunis sitti himu kophaa tatum sitti himtu kophaadha. Haala san keessatti wanti hundi xaxaa taate ofii xijaafuu rakkoo keessa seenee jira jechuudha. Seenilleedha jechuudha. Rakkoolee tana keessaa hoo namni akka hootee kuni akkitti keessaa bahu fala biroollee qabaachuu ni danda'a. Akkitti keessaa bahan ammoo waan gama xiyyaan na dhibee jechuudha. Maaliif waan kun lubbuudha. Lubbuu deemu jira. Namni lubbuu wal gaaga'u jira. Lubbuu daa'imaa qabatee deemu jira. Kanarraaf immoo waa walitti goggodhuutu as keessa jira. Kanarraan ati qaamolee kana waliin turtee muuxannoo isaanirraa qabaattee waan isaan keessa turan iccitii isaan waliin qaban beeytee waan kana saayitee dirritti baaftee waa hojjettee keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Keessa hin turre waan ta'eef haalli kun walxaxaa akkamiin deemti maalirraa kaate eenyuutu waan kanaan deema bifti wanni kun ittiin dhufte kana hubachuun maaliree yeroo qabaa jechuudha. Yeroo tana keessatti qaamoleen silaa akka nagaatti waa oolchuuf dirmachuu taatee deemtu tunis qaamolee yeroo itti bilbilan ofuma siitiifuu namaaf dhaadattu taatee jechuudha. Taan ammoo haala jiru waliin haala godhan sitti odeessiti. Kana keessatti immoo akkam goota duubare. Kanarraan warroonni gurguddoo yeroo waa wal godhan iddoo tanatti waa ta'utu jira jechuudha. Waan gartee ta'e kanarraa ilmoo soggoftiin akka haala biroo keessan seenne oolchuu fi gama yoo danda'amte dadatti oofuudhaa si barbaachisaa jechuudha. Kanarraa immoo qaamoleen dirmachuu dhufte tunu nageenya buusuu fi haala jiruu irratti silaa waa'ee harkatte waliin waan kana hubannoodhaan wal hubachiisanii deemuun ka jiraatu maaltu waan kana keessa tureen ammoo bifa hokkoraa yookaan lola humna tuffii gama birootti jijjiiramee jechuudha. Yoo nagayi qaamolee dirmachuudhaan deemtu tana bira silaa nagayi duraanuma nagaya jiraatee dhuguma nagahummaadhaan dirmachuu deema ta'e yeroo dubbiin tun akkamii kaate haala kamirraa kaate waanuma as keessa jiru himijaan waan sanima malee kara hokkoraatii fi kara birootti hin deemu jechuudha. Yoo haalli kun sirrii miti irraa dhaabbadhu jee haalli kun ammoo sirriidha akkanaatu ture jee siif hima malee atuu ergamtu akkana taate jee kara birootti of jijjiire sitti hin dhufu jechuudha Oromootiga. Kun ammoo as keessa gaa waan baay'eetu jira tarii waan himu kanarraa waa hir'isuu hin danda'a malee wantiin itti dhaa jiru akka kiyyatti ni jira natti hin fakkaatu. Kun gaa dhibdee yookaan rakkoo sanitti nu naqee rakkoo sanirratti immoo namoonni hedduun kan jaalatus ati nama akkanaati jedhee haala hin taane hunda keessatti kaan abaarsa kaan arrabsu waan garagaraa barreessaa ture jechuudha. Namni keenya kuni hubannoonis haa ta'u hubannoo dhabaanis haa ta'u akkuma jiru hundattuu hundumaa waan si jaalatanii waan kana godhanii anaan haa galatoomanii waan ja'a gama kiyyaan dhiifama godheetiif hin jira. Maaliif jiini ramadaanaa waan ga'ee jiruu fi fuula keenya dura isaatu jira waan ta'eef dhiifama hunda keessaniifuu godheetiin jira. Kanaaf haalli fedhe yoo dhufeewu waa hubachuun nu barbaachisa malee duursinee waa jechuun boodaaf rakkoo namatti ta'uu danda'a. Namni ati akka malatti fudhatte kun rakkoon akkasan keessa naquu faatu mala malee akkas ta'uu dhiisuudha danda'a jechuu barbaadeeti. Warri numaaf akka birootti beeytanii fi haala isaa amala isaa itti dhiyeenyaanis hundumaa hubannoo qabdan numaaf sanuma ka birootti hin jijjiiramne jechuudha. Rakkoo jirtuutu rakkoo keessa si buusee ofii keetiif akka qaama rakkootti si dhiyeessuu danda'a waan ta'eef santu na mudate malee ani numaaf haala danda'u keessatti wooma tasgabbeessuuf qabbaneessuuf itti seene malee haala biroo kaniin uummadhee rakkoo fiduuf yookaan miidhaa dhalootaatiif bakka san keessa dhaabbadhee hin qabu. Kana akkanaa hubattan isin hubachiisuu barbaadeeti jechuudha. Garuu rakkooleen baay'atte
والميلوف والقدرس والركو يود عبته وانكون متى سنان نيسا مالي ونقنتهن أمو أتو حالو مثلا التسجيسا حالي ميجروس حالي نمودتس إسا كان مالي خبرو تكلين انجرت يجو بربادتي خناف هندم تخيسنو ناف غلطوما سننجا خنافو وان جرا هندرتي واد دبافتشو ونبرباچisa malee akka numatti yoo wanni kuni numaafuu qaama akka namni isa keeka kanatti yaadu ta'ee haala saniin argame kasilaarra jiraatu namarraa kadhaloota keenya kanarra jiraachuu qabu maali jechuu barbaadeeti eebbisuudha yaa rabbi karaa deebisi nuu qaceelcha haala kanarraa deebisiitu asaanaa malee abaarsi jechuuni haalummaan ta'aa jiru sanuu haala akka abaarsaati irratti nuu dabala iyyaa fi rakkoo gidiraa waanuma garagaraa nutti taha malee hiikaa nuuf hin qabu jechuudha. Kanaafuu dhaloota abaarsa aadaa godhate osoo hin taane dhaloota eebba aadaa godhate rabbi nu haa godhu isiniin jechuu barbaadeeti jechuudha. Wantoota hafee ka jiru irratti immoo haala jiru irratti namni walquba qabaachuudhaan haala jiru irratti dalagee gartee milkeessuudhaa fi rakkoolee jiru hunda furachuudhaa fi walquba qabaannoo gorsaa fi haala jiru hundaan waliinuu ta'ee irratti hojjechuu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo waan danda'u akka numaafitti gama kootii waan godhuu qabu hundumaniin godha jeeti inshaallah ofirraa abdii qabaa gargaarsa rabbiitiin jechuu barbaadeeti. Hasanirraaf immoo waan ofii xiyyaa hin dandeenye wantiin godhuu danda'u hin jirtu san walumaanuu rabbii keenyatti kadhanna haalli nu mudatilleen sanii haalli keessa jirulleen sanii balaalee michiyoon sanii deemtuun akkasumas rakkoon gaafa sanii waliin nutti dhufteeniin balaa sanillee harkilleen dhiinyilleen hanga bu'utti nu geessaa taturte rabbi irraa nu oolcheef galata galchina inshaallah sini rabbiitiin wanni waan san fidu qaamni waan kana keessa jiru hunduu nagaa dhabuudha osoo nagaa qabaatee haalli saniin dhufu jechuu barbaadeeti maaliif nagaa qaamni tokko rakkoo qabaatee tokko yoo nagaa ta'e qaamni nagaa san gama rakkoo qabu kana gartee rakkoo isaa kana keessa baasutti waliin tattaafata malee gama hokkaraa fi rakkoo uumutti waliinuu deemuun hin jiraatu jechuudha. Qaamolee lachuu waan rakkoo qabduu fi rakkoo keessa ofii keenyaa buune alhamdulillah keessaa baanee jirra arraas geenye jirra galanni kan rabbii guddaati. Kanaafi warri akkasitti hubattanilleen numaaf isuma duraatii akkasitti akkanaa hubattan jechuu barbaadeeti. Kanaafiin irraa toora kanarratti deebi'e maaliif hedduun isin jaaladha warroota yaada garagaraa naan jettanii nyaadhu qoladhuutii kanaaf deemta naan jettan anyaa qalachuuf nyaatuuf ajjeesuuf tumnu gidirsuu dhalatiyyaa araada siitii sin qabu dirqama siitii waan kanan qabu jechuudha haala jiruutu haala san keessa fide qaama gaa sitti deemu akka godhaniin jirtu haala santuutu kana fide malee rakkoo birootaniin qabaadhee haala san godhuuf hin qabu isiniin jechuu barbaadeeti dhalatiyyaa. Kanaafuu warroonni haala jiruu irratti na gorsitanis galatoomaa isiniin jaa haala jiruu irratti hubannoo dhabaan nu abaara turtanis galatoomaa wanni kun aadaa tahee nutti hin baratamin isiniin jechuu barbaadu isiniin jaaladha akkana jaalattanis abdiin qaba haala jiruu irratti numaaf dhalatee isanii yoo dogoggora uumee jiraate dogoggora irraa gorfachuu keessanii haalli turees dhibdee gurguddoo qaba dhibdee sana immoo addaan babaasee hunduma isinii himuu hin danda'u inshaallah hanga tokko irraa dubbataatiin jira hanga kaan ammoo isinis na caalaa waa hubattan na caalaa waa beektan addaan saayittanii addaan baasuullee ni dandeessan jechuu barbaadeeti. Kanaafuu isinitti dheeradhu umrii isinaa dheeressu isiniin jecha maal jechuu barbaade amma waan takka kaniin kaasee viidiyoo dabartee irratti addaan mureetu jira wanti san maali dinagdee yeroo sana abdiirraa miira saniin fuudhame ijoolluma sanitti kakannamtee jira dinagdee sanii inshaallah ramadaanni dhufee jira qaama wanni san barbaadu akka ofirraa deebitu taasisuuf ijoollee sanillee namaaf yeroo na birallee jiran bakka biroo jiranii namallee namootallee itti ergeetiin jira inshaallah namootallee itti ergeetiin jira inshaallah akka qabanirraa fuudhanii fidanii gama eegartee silaa qaama dhimma qabuuf ofirraa deebifne ramadaana kanaas nagaan godhannu mucaanis inshaallah ni baha rabbi abaasu maaliif hundaa olitti jechuuni abbaan dandeettii qabu dandeettii guddoo qabu rabbiin uume inninu dhala gartee daa'ima isaatti sakar tokkollee hin dhaqu inshaallah ni gala jechuu barbaade rabbi nuuf haa kanaaf warra ramadaana kanallee nagaan gammachuun jaalalaan walumaanuu milkiidhaan keessummeessee dhiifamaa olii godhe
geggeeffachuu danda'u rabbiin waa godhu hedduun isin jaaladha akkana jaalattan abdiin qaba kanaafuu isinitti hedduu dheerachuullee hin fedhu dheeradheellee jira umrii isin haa dheeressu isinin jaaladha nagaan naa tura baay kanumaan isinin jechuu barbaada ta'a ammoo haftee walumaanuu ilaallaa isiniif dhufna amma booda toorallee irraa inshaallah isin rabbiitiin hin bannu deebinee jirra isinin jaa nagaan naa tura hordoftoota koo baay